jalqaba irratti hangafootatu pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Isaayyaas Afeworqiin kaaba Itoophiyaatti walitti bu'iinsa kakaasuuf hojjechaa jira jechuun himatan. Itoophiyaa fi Somaaliyaa hojii irra oolmaa walii galtee Ankaaraa irratti marii teeknikaa gaggeessuu eegalan. Goojjam kaabaatti barsiisonni 13 hidhattoota faannootiin butamuu himan. Paartilee fi dhaabbilee mirga namoomaa hedduun dhiqamaa kan ture komishiiniin marii biyyaalessaa barri hojii isaa dheereffame jedhame. Kaawunsiliin dargaggoota Musliimaa Itoophiyaa Naqamteetti waltajjii marii daawaa fi leenjii geggeesse. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota chaanal yuutuubii Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduu keenya har'aaf qabannee bal'ina isaatti ceenaa. Pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Isaayyaas Afeworqiin kaaba Itoophiyaatti walitti bu'iinsa kakaasuuf hojjechaa jira jechuun himatan. Pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Mulaatu Tashoomaan pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii walii galtee Pirootooriyaa diiguuf Abuutii keessatti qoqqoodiinsa uumuuf yaalaa jira jechuun himatan. Gochi isaanii kunis kaaba Itoophiyaa keessatti waraana haaraa deebisee kakaasuu danda'a jechuun akeekkachiisan. Mulaatuun yaada isaanii gurraandhala 17 Mulaatuun yaada isaanii gurraandhala 17 Al-Jaaziiraa irratti maxxanfameen Eertiraan wal dhabdee gurraandhala gaanfa Afrikaatti mudatan hunda keessatti hirmaatteetti jechuun geggeessaan biyyattii Isaayyaas Afeworqiis yeroo hundaa wal dhabdee hammeessuuf carraaqqii ni godha jechuun himatan. Oduu itti aanuun Itoophiyaa fi Somaaliyaan hojii irra oolmaa walii galtee Ankaaraa irratti marii teeknikaa geggeessuu eegalan. Itoophiyaa fi Somaaliyaan walii galtee Ankaaraa hojii irra oolchuuf marii teeknikaa jalqabachuu ibsame. Marii teeknikaa marsaa jalqabaan isaa Turkiin Ankaaratti geggeeffamaa jira. Jila Somaaliyaa marii kanarratti hirmaachuuf Ankaaraa galee keessaa tokko kan ta'an ministeerri odeeffannoo aadaa fi turizimii Somaaliyaa Daawud Awiisii mariin kun walii galtee Ankaaraa hojiirra oolchuuf mala jiran qorachuuf akka kaayyeeffate ibsan. Goojjam kaabaatti barsiisonni 13 hidhattoota faannootiin butamuu maatiin himan. Naannoo Amaaraa godina Goojjam kaabaa aanaa Gunjii Qolaalaatti barsiisonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Koree keessatti barsiisaa turan 13 roobii gurraandhala 5/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hidhattoota faannootiin butamuu isaanii maatiin barsiisota kanneenii Addis Istaandarditti himan. Maatiin barsiisaa tokko akka himanitti hidhattoonni faannoo osoo nuti sirna kana irratti qabsaa'aa jirru maaliif barsiistu jechuudhaan tokkoon isaanii adabbii birrii 50 yoo kafallan malee akka hin hiikamne akeekkachiisaniiran jedhame. Paartileenii fi dhaabbileen mirga namoomaa hedduun qeeqamaa kan ture komishiiniin marii biyyaalessaa barri hojii isaa dheereffame jechuun gabaafame. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii ariifachiisaa tokkoffaa bara hojii isaa waggaa 4ffaa har'a gurraandhala 11 geggeesseen bara hojii komishiinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa waggaa dabalataa tokkoon dheeresse. Manni marichi adeemsa hojii waggaa 3 komishiinichaa bal'inaan erga ilaalee booda komishiinichi hojii waliigalaa isaa akka xumuruuf yeroon hojii isaa waggaa tokkoon akka dheeratu sagalee caalmaan raggaasiseera. Oduu xumuraaf qabanneen Kaawunsiliin dargaggoota Musliimaa Itoophiyaa Naqamteetti waltajjii marii daawaa fi leenjii geggeesse. Kaawunsiliin dargaggoota Musliimaa Itoophiyaa Naqamteetti waltajjii marii daawaa fi leenjii geggeesse jechuun gabaafame. Kaawunsiliin dargaggoota Musliimaa Itoophiyaa waltajjii daawaa marii fi leenjii hirmaattota
godinaalee Wallaggaa afran hirmaachisee magaalaa Naqamteetti geggeesseera. Kaawunsilichi dargaggoonni beekumsaan ga'umsa dandeettii fi amantaa isaanii sirnaan beekanii hawaasa isaanii haqaa fi amanamummaan akkasumas tola ooltummaan akka tajaajilan gochuuf xiyyeeffannaa addaatiin hojjechaa kan jiru yoo ta'u, guyyaa har'aas dargaggoota dura buutota hawaasaa fi qaamolee qooda fudhattoota godinaalee kanneen waliin marii bal'aa geggeesseera. Waltajjichaan marii kanaan cinatti simannaa baatii Ramadaanaa sababeeffachuun sagantaan dawaas qophaa'eera. Marichaan cinatti kaawunsiliin dargaggoota Musliimaa Itiyoophiyaa dandeettii fi beekumsa dargaggoota leenjiin guddisuuf sagantaa leenjii sadarkaa biyyaalessaatti eegalee akka godinichaatti har'a magaalaa Jimmaatti eegalchiiseera. Leenjichi dargaggoonni hubannoo hooggansa qaban akka hubatanii fi gaabbifatanii hojiin akkasumas dandeettii hojii uumtummaa isaanii gabbifachuun hojii taa'anii eeguu irraa gara uumuutti akka ce'an kan gargaaru ta'utu ibsame. Leenjiin sadarkaa biyyaalessaatti geggeeffamaa jiru kun naannolee fi magaalota biroottis itti fufuun ni geggeeffamaa jedhame. Daawwattoota YouTube chaanaalii Ardii Miidiyaa Neetworkii oduun kennaa karraaf qabannee kanuma. Warri haaraa gara Ardii Miidiyaa Neetworkii dhuftan sabiskiraayib godhaa akkasumas akka oduu fi odeeffannoon isin biraan geennu maatii hedduu bakka bulaa sheer gochuudhaan itti fufaa isiniin jenna.